kuno kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo isin asirratti ilaalaa jirtan tana isin argitan tana yookiin telefoonaan yookiin kaameeraadhaan waraabamne harki namaa waraabne kaameeraa mootummaatii fi kaameeraa abbaa biyyaatu waraabee kuno Mahammad gama saninni argitan jeetii yaada qabaniiti deemaa jiraniin isaa qabanii oofaa jiranii kuno daddarbanii kuno ni argitan jeetii yaada daddarbaatti oofaa jiranii viidiyoo tana bakkiin an harkadhe jechuudha. Kaameeraa warra abbaa dukkaanaa yookiin kaameeraa mootummaarraa harkadhe jechuudha. Saniifuu viidiyoo tana karadheetiin irra guyyaa guutuu jala oolee jechuudha maallaqa Yaman 50,000 jechuudha maallaqa Itoophiyaatti yoo deemne 6,000 Itoophiyaadha. Akkasiif viidiyoo tana harkadhee har'aan tana deemee jala mana hidhaa dhagee barbaadee isa akka itti harkadhee jira jechuudha viidiyoo tana garumaatti ilaala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo har'aan tana bakki nuti jirru qariyaa tana keessa jirra. Viidiyoo mata duree isiniifin kaaya viidiyoo Mahammad baduusaa dhabamuusaa anaa fi Toofiqiitu hojii jira. Asirratti yaada qabdaa Toofiqati. Amma hanga kana kaameraan mul'isuu isaatu hedduu takka gammadu jira. Barga anguyyaa kana guutuu bar taabaatiin ole maaliif yoo itti ni beekta gandu kun keessa tokko naraan ham bakkittoo naannoo inni galuus dhaqeetiin gaafadhee kaameraan abaasaadhaan jeen kaameraa siin baafnaan jeen akka itti maallaqa itti kannee maallaqa guddaa jechuudha. Saniifuu si dawwalee maaliif waan kana nama hedduu deeman hoggaaf kaameraa viidiyoo irratti isa baasanii agarsanii nama meeqaa deeman ni beekta nama 3 qabanii deemanii warri bakkittoon dukkaana nama si barbaachisan aan jenna. Nama fakkeenyaaf yookiin askaraa wajjin yookiin mootummaa wajjin yoo dhufte malee akkamatti kaameraa roobaa dhoqqee eeggadhu. Singarsiifnu naan jenna seeraan asirra jiraa naan jenna kaameraan kun seeraan asirra jira naan jenna. Seeraan kaameraan kun asirra jira hin danda'amu naan jenna uummanni. Saniifuu maaliif jechuun yoo tilleen kana wajjin namni sun nama 3 nama 3 kana fakkeenyaaf akkamittiin an arkee jechuu nama 3 yoo namni 3 isaan deemu kun kophaati yoo miidhaan irra geessan rakkoodha dhugaadha. Sanirraa'in sitti dhufee jechuudha nama bakka sanatti. Rakkinaan qabu amma erga hanga kunuun sanirraa'in sitti dhufee jechuudha. Saniifin sitti dhufee bilbilee fitti si yaame jechuudha. Wanni akkanaatiif ni beekta ganda kana keessa nama kariniin deemee isa barbaadee lafti tun roobu. Rooba irra kun ammaa wati jira. Lafti tun rooba jechuudha. Bishaan akkuma argitan kana daawwattoota kabajamtoota keenya lafti tuni rooba ni argitan jeetii yaada bishaan ni jiranii. Kun ammaan tana garuu Mahammad faana harkadheetiin jira viidiyoo illee boodaa si garta viidiyoo isaan nama warra jarri mee qottama fakkeenyaaf naannoo kana manidhaa bakki manidhaa jiru beektaa maallaqa illee yoo taate ergasiin kaameraan asiin argisiise manidhaa tokko cimsantu jira namna kana dheeneeti anguyyaa kana nama dabaladheetiin dhaqa malee kophaa tiyyaan dhaquu jeetiin sodaadheeme amma dheeneeti jechuu gaafannamee orma manidhaa sanuu askara sanuu dheenee yoo maallaqa illee nu gaafatan maallaqa yoo baasan hin jennees abbaa hidhillee abbuma hidhallee barree yoo dhufne bareedanu. Bareedadha kaasan boodetti yaana rakka. Yallaa yaanu yaasi. Wattu akkasi dheeneeti suuta dheene abbaa isa kana hidha qoranna waan biroo dhiifne nuti namuma isa kana hidha garteemi. Akkasitti nama isa hidha kana adda barree waa daraartu ta'eef waa nama biroo ta'eef daruu nama malee namni namatti godhu eenyu isaan waan kana bar narra jechuun siitu jala deemu jira Toofiq quba qabdate waan kana abbaa wallaalle malee namni isa nama bitu akkasii amma kabajamtoota daawwattoota keenya waan beekuu qabdanii bakkittoon jiru tuni Mahammad agarree jirra yaani harkoo osoo hin ta'in bakkittoon inni jiru mana hidhaa dhaqu yaana mana hidhaa kun asirraan karaan asirraan gaddabra dheeneeti uummata warra biyyaatis gaafannee uummata warra biyyaatti gaafanneeti jechuudha arabaas gaafanne akkasitti abbaa hidhees nama hidha dabarree akkasitti daawwattoota kabajamtoota keenya walitti deebinaan isin hin jaa saniifuu hanga dhuma qophii teenyaatti nu faana turan nu hordofaadha du'aayi nu godhaa du'aayin teessan hedduu nu barbaachifti akkasin isin hin jaa gama kiyyaanii Toofiqati yoo yaada. Allee yaada kan manje du'aayi godhaa ammaan gana afaan agarree akka dheeyinee mana sanis jara qorannee isa achi jiraatu isaa mirkaneessu nutti du'aayiidhaan akka nu bira dhaabbatanii jedhanii jaaniin qabu kanuma. Akkasitti taan ammoo taasirraa haftee booda hoggaan mana galeen adeemaatiin ole guyyaa har'aatiin dadhabee hoggaan mana galeen yaada kiyyaa isin ibsu daawwattoota kiyyaa hayya. Hayya deem lafti rooba gaarii dhaamataa deero khalaas hanqa abbaa garrutti waan fedhallee yoo ta'e boru deebineeti jechuudha yoo nu dhoorkanis amma dheeneeti yoo nu dhoorkanis nu dhoorkuu baatanis laallee gaafanne akkam jette
akkasuma yoo mana hidhaasan fakkeenyaaf isin agarsiifnu deebi'aa nuun jennu hideebina. Ittuma deebina kaa. Erga ammaan kana furmaata garra jarri erga siin kuchise. Jechuun fakkeenyaaf. Maal masan keessa malee bikki biraa bikki keessuun qabuumi. Dheeyinee akkasitti jara suutoo jarri waa taanaan ni himtiiti. Ni hime. Ni hima nusanii. Halas saniifu daawwattoota kabajamtoota keenya akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya amma sagaleellee ol fuudhuu hin danda'ani kunoo fuulaa tana Tawfiiq ichitan ni gartan jeetii yaada kottumee dhaheeneeti achitti kaameraa waraabuu waan hin dandeenyeefu nuti kaameraa achitti waraabuu hin dandeenyu kaameraa yoo waraabne rakkoodha kaameraa waraabuu hin dandeenyu bakkittoo ulaa tana duuba askaraa jira askarri maaliif kaameraa waraabuu mana hidhaa akkam godhu yaatani biititu biyya lolarra jirtu biyya hin taane saniifuu dhaheeneetuma akka nama gaafatutti gaafanne yoo nu guusanis eegichi raayaan booda viidiyoo isin waraabnaa kabajamtoota keenya akkasin isin hinjaa nu faana akkasitti kabajamtoota keenya kun mana sanarraa gabbaanee mana hidhaa ol seenne nu dhorkanii namni takka illee hin jiru ilaaltan nuun jedhanii ganama boruu deebi'aa nuun jedhanii ganama boruu itti deebina yoo rabbi nu raaffise akkasin isin hinjaa inshaallah mee du'aa nu godhaadha ani waan hafe hara manaa deemaa jirra manatti galleeti bilbila isaanii nuu kananii jira irra bilbilee isin himna nuun jedhan amma mudiirriin jiru nuun jedhani akkasin isin hinjaa hanga dhuma qophii teenyaatti nu faana egaa amma egaa nan gurra geenye itti deebineetuma akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya khalaas mana hidhaa dheeyne nu dhorkanii maaliif ganda keessa hunda deemneetti barbaadu jira jechuudha mana bakkittoo fakkeenyaaf bakkittoon itti hidhamte akkana nuun jenne saniifuu nuti khalaas maaliif waan ni godhuu dandeenyu hin jirtu manatti gallee itti bilbilee yoo maallaqallee fidaa nuun jedhe dheeyne guyyaa ganama akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya kun ammaan tana ispaaltii irra baanee jirra karaa irra baanee jirra amma manatti galuufi saniifuu Tawfiiq yaada kee Allah yaadni qabu kaa Ameerikaan kan fuura dhageenya dirqama kaa burdee waan kana eenyu erga keessaa qabu eenyutu akka jaamu dubbii tana quba qabda itti dhigeenyaan siitu daraartuu birallee dhaqee viidiyoo waraabu jira jaartiin isaas gaafatutti hin jira namuun beeynu nama jangammaa beeyta amma eegana nama isa qabe garre abballee beeku baannu kaameraa mul'iseemi namitti godhe isaan malee hin jiru asitti mana kana deddeebinee mee gattaayu gattaayime asitti deebinee mirkaneeffanna mana kanatti akka abbaa hajiidha kenna jiru abbicha hidhe san fakkeenyaaf jala deemna moo duroo mamma baafne yaanni kee yoo isaan nu baasani waan agoon bar wayiniin as gattaayee siin jee bar guyyaa kana guutuu deemaatiin oole obboleessa kee ati amma na dhuftee bar warri kaameraa fakkeenyaaf maallaqa yamanii jechuu 50 irraa fudhatanii wanti godhan maallaqa Itoophiyaatti yoo deemne qarshii meeqa ta'anii beekta maallaqa Itoophiyaa 60 Itoophiyaa sarna irraa fudhataniiti suuraa viidiyoo naa dabarsan akkana asiin manni isaa as galaa asiin akkana kuchiisanii ni arkitan ni beeytan jee akkasitti jechuu saniifuu viidiyoo naa dabarsaa jeeni ammoo yoo mootummaa fidde maallaqa guddaa siraa fudhataa naan jenna akkas ni beeytatillee biyya rabaa sana keessa ni beeyni yoo akkasii isaan nu baasan taate ni baafna ni raaqaballee fi yalla qotta akkuma amma viidiyoo maallaqaan dabarsa kanatti jala yaane baafna isaan qorannu yalla keessa khalas mana galla akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya manatti galleeti jechuudha viidiyoo mana gallee isin waraabna saniifuu amma karaarra jirra aramnilleen biyya rabaa kana keessatti uummanni nama kaameraa waraabutti akkaan agarree gowwaadha dhaabbatanii nama laalanii hanga dhuma qophii teenyaatti nu faana turan isin jaa akkasii daawwattoota keenya manatti galaa jirra amma ispaaltii irra jirra saniifuu uggaa manatti gallee jechuu anillee dadhabee afuroo baafadhe akkasitti khalaas isin eegatteenye viidiyoo isin marra jechuu saniifuu ana guyyaa kana guutuu ispaaltii irraan deemaa oole jechuu akkuma isin arkitan kana karumarraan deemaa oole saniifuu amma mana geetiin jira mana geetiin nama hundaa'u gaafadhee jaartii isaatti illee bilbilee wajji haasoo jechuu akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya kun amma bakka jirru mana galu jirra saniifuu har'a guyyaa guutuu deemaa oole wallahi hedduun dadhabe wallahi Tawfiiq akkasi garuu alhamdulillahi maama mul'achuun isaa hedduuta sana jetti saniifuu ol beetiin amma mana ol seena kun mana ol seeneetiin jira akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenya kun manatti gallee jira ammaan tana mana kiyya ol seenne khalaas mana maamatitti illee galuu hin dandeenye maaliif guyyaa kana guutuu Tawfiiq ganatti hin dhufin deemeetiin barbaadaa oole saniifuu guyyaan araan tanaa kun hedduudha mataa roobaa jira jechiin hundi bishaanii ganama qabeen
deeme maaliif warri manni warri ni beedha warri fakkeenyaaf kaameera warri dukkaana naa dabarsaanaan deemi mootummaa fidii kottu naan jennu hayya manarratti hin dabarfamuu naan jennu kaameeraa mootummaa asirra jira tokko kan mootummaa tokko keenyaa jennu fiidiyoo bakka shaara eegaa mire karaa eegaa jechuudha fakkeenyaaf nama waa hatuu fi nama dukkaana cabsuu fi nama waa balleessuu fi biyya tana keessa baalagee jirtu jechuu san eegaa saniifuu kabajaan daawwattoota keenya waan isin beeku qabdan araan asirratti ani ammoo hedduun daddabaree fi gattaatiin fiidiyoo shaara irratti illee isin maree ture namni guyyaa guutuu deemaa Toofiq ammoo akkuma beekamu daraartuu illee gaafa jirtu na fakkaatti. Daraartuu yaaddisaa jetta yaaddisaa ba'a fakkeenyaaf egaa inni illee gaafa beekarra laalu illee tofellee nuun wayim tayyee. Haqa himee yoo uleen illee saniifuu Toofiq ammoo yoo uleen illee haqa himsiifte isii niin tume saniifuu isii amma dubbii maamatara kara baafne ta'e isii dhiifte daraartuu booti deebina. Amma isaanuun gaafa nama kaayata kiyyaa ergan gana furre geenye dheeneetuma jara san suuta amma deebi'aa nuun jenimi. deebinee waan isaan barbaadan san kanneen beekana kanneen mudiira sanitti himnee jechuudha warra achi mana daruuri amma mudiirri haa dhufu yookiin ganama deebi yookiin galgala deebi naan jennu galgala manni garuu sa'a tanaa booda ni cufata amma yeroo amma jirtu asiriidha sa'a booda tokko booda ni cufata biyya kanatti seenuu hin dandeessu. Borumatti deebina itti deebinee waan isaan barbaadan kafallee fi jaraa hin gaafannu. Kafallee fi akka isaan nu baasan goona. Yoo isaan maallaqaan nu baasan illee. Maallaqaan baafnaa jaruma sana kana taa'u dadhabne jechuuf hin jeebaran. Daroodhaa fi yaardisaatis. Ittuma fiidiyoo tanallee isaan ma waywaataa waluu dadhabne. Duubarraa baafnaa. Duuba baafna akkuma gaafa kan kanneen dadhabnee dachaa wajjin daynee mana hidhaa sanii baafne. Ammas akkasuma baafna. Akkas saniifuu kabajaa daawwattoota keenya waan ta'eef ijoollee ni dhageessanii ni argitan jeeti yaada saniifuu duubumarraa dhayineeti eega faana hanqana garee abbaa jecha hidhellee mana sana araminuu fi maa aramin namticha hidhe ni hima garuu ni hima warri mana hidhaa ni hima amma fakkeenya kaameraa irra garsiifnaan viidiyoo san garsiifnaan mudiira jechuudha nama viidiyoo barbaannee akkanatti isa butaniiti kuchiisanii barbaanneeti viidiyoo tan harkannee viidiyoo tanarraan mana hidhaa kaas jiru nu erganii dhufne san daruuriitti garsiisuu qabna kunoo nama akkanaa innee viidiyoo garsiifnaan yoo nu baasuu baannaan ammoo jechuu san haalli kara jala deemne goon. Ni waan achuma malee bakka biraan geessan. Akkasii saniifuu kabajaa daawwattoota keenya du'aa nu godhaa du'aa hin teessine hedduu nu barbaachifte maaliif yoo kan jettan taatanii obboleessi keenya fakkeenyaaf torbee meeqarra torbee lama waan. Torbee lama bira kutee. Torbee lama biraa dabree jira maammata egaa akkuma manarraa gabbeen dhabame inni dhabame jechuudha. Akkasitti arraan tanaan dalagaati jedhiisee guyyaa guutuu eegaan ganama beefatera nyaadhee bee qadaan nyaanne deemaa olee jechuudha ammaan tan harkee asirii tana. Toofiq bilbilee Toofiq kootu akkana mana hidhaa akkanaatti ni ergani nama sadii qabee deemaan viidiyoolee kaameeraa fakkeenyaaf bakki inni galu san warra dukkaanaa kadhadhee maallaqa kannee fi baase jeef iyyaamee ammin illee dalagaa dhiisee jechuudha bakka jiru sanii fiigana dhufe saniif viidiyoo sana isin waraabne du'aayi nu godhaadha du'aayi itti hedduu nu barbaachifti guyyaa boru deebi'aa nu jeni guyyaa boru san akka deebinee milkooynutti daawwattoota keenya warri viidiyoo sana daawwatu hundinuu mee du'aayi nu godha du'aayin teessan hedduu nu barbaachisanii fuudhaamsa of fudhatu illee Ani yeroo baay'ee isaan du'aa isaanii hedduu takka nu fayyaddi du'aa baan akka nu bira dhaabbata waan biraatiin du'aa uuma amma hangana hafuura dhaguun nama hedduudha kana gaafatu jiru ammoo qabanti jalatti isin amma jara goywaatuu dhiiftee maa kaameraa laalchifne akkasin isaanillee firra ni murteessanii gusanii amananii naan jenimi dhugaadha amma waan isaan jen dhugaadha amma atilleen yaaddeen kana lappaatee kaameraa laalchiftee namni bilbilee daawwattoota irraa namni bilbileeti bakkittoo maamaggalu san maallaqallee taatu kanniifi Muhammad bakki inni galu bagaldi dukkaanni jira kaameraan jiru naan jette kaameraa eegasiin gidaarra laale kaameraan gidaarra fannisi jira kaameraan tokko akkanatti jira tokko akkana jira. War mooraa warra abbaa inni bira galu gibbii inni keessa galu san abbaa manaa hin jiru abbaa manaa gaafate hin jiru mi achumaan hin dhiise warra bakka alaala warra dukkaanaa jechuun hammati gaafatte kana nuun gaafanne abbaa manaa sanaa galu jedhu tokko kaameraan tokko kan mootummaati tokko kan abbaa gilliiti ammoo kan mootummaa san keessatti viidiyoo kanama isbaaltii gaddeemurra waraabu fi akkana dhufu warra waraabu akkana viidiyoo gadii waraabu kaameraa warra mootummaati ammoo achi warra dukkaanaati saniifuu ani maallaqa kanneetiif viidiyoo san naa dabarsan jechuudha akkas daawwattoota kabajamtoota keenya haasoflee isinitti hin dheeresinu nagaatti du'aayi nu godhaan isiniin jaa hangasuma. Du'aa maan isa nu barbaachisu du'aa maan sirri nu bira dhaabbattanii ammallee bira dhaabbatu jettanii galatooma ammallee hanga isaa baafnee mana galchinutti du'aa teessanii nu bira dhaabbatanii hin hafnu nutis jala. Akkasuma daawwattoota keenya tanuma isin jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.